garuu nama hedduutti gaafii kan tahaa dhufe Tiraamp eenyudha? Donald John Trump waxabajjii 14 bara 1946 kutaa magaalaa New York Queens keessatti dhalate. Obbolaa shan keessaa Trump ilma arfaffaa yoo ta'u, obbolaa dhiiraa lama Fred Jr. fi Robert kan jedhamanii fi obboleettii lama Mariyaanee fi Elsaabeet jedhaman qaba ture. Amma garuu Elsaabeet qofatu obboleettii isaa lubbuun jirtudha. Abbaan isaa Fred naannoo New Yorkitti dhaabbata ijaarsa milkaa'aa ta'e geggeessaa turan. Jalqaba bara 1968tti daldalatti kan makame yoo ta'u, yeroo muraasa booda garuu Manhattantti ofumaa isaatiin hojii jalqaban. Kaasinoonni, koondominiyeemii, dirree golfii fi itti aananii hoteelonni Atlantic City, Chicago fi Las Vegas irraa kaasee hanga Hindii, Turkii fi Filiippiinsitti qabu ture. Akkaataan Donald Trump namatti tolu addunyaa daldala New York keessatti adda ittiin ba'uu fi addunyaa bashannanaa keessatti sagantaa TV The Apprentice jedhamu irratti urjii ta'uun akka mul'atu isa gargaareera. Trump yeroo sadi gaa'ila kan dhaabbatan yoo ta'u, ijoollee shan qabu. Jalqaba bara 1977tti Ivana Velenkova waliin nama dhaabbatanidha. Trump haadha warraa isaa sadaffaa Melania Kaanus bara 2005tti fuudhan. Waggaa 7 dura yeroo wal argan umriin isaanii waggaa 52 yoo ta'u, isheen ammoo kan waggaa 28 turte. Imalli siyaasa isaa bara 2015 yeroo maatii isaatiin marfamee Trump Tower keessatti ibsa gaazexeessitootaaf kennetti dorgommii White House irratti hirmaachuuf beeksisee ture. Yaadannoon isaa ammas Ameerikaa guddaa godhi kan jedhu ture. Duulaadhaa falmiin guutameen booda kaadhimamtuu paartii Dimookiraatotaa Hillary Clinton injifachuun 2045ffaa ta'uun waadaa galan. Pirezidaantummaan isaanii michoota Ameerikaaf yeroo milkaa'aa kan hin turre yoo ta'u, yeroo baay'ee hooggantoota biyyoota alaa waliin ifatti walitti bu'u ture. Waliigalteewwan gurguddoo haala qilleensaa fi daldala keessaa bahee Chaayinaa waliin waraana daldalaa jalqabe. Amma garuu Trump filannoo US 2024 mo'achuudhaan pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'uun muudamaniiru. Haa ta'utii garuu himannaa fi qunqunfanni jajjabaan irratti ka'atiin jira. Himannaa namni odeeffannoo akka hin baafneef matta'aa kennaniiru kan jedhaman hamii isaaniiti. Gama biraatiin dhimma bu'aa filannoo bara 2020 garagalchuudhaaf yaalii godhaniiru jechuun himatamaniis kan turan. Himannaa ittiin shakkaman cimaan isaanii kan biraa immoo himannaa sanadoota iccitiiti. Trump sanadoota iccitii biyyaalessaa qabatan akka hin malletti qabeera jechuun himannaa yakkaa biraa irratti banamee kan geggeessu Jack Smithidha. Filannoo bara 2020 geggeeffameen mo'amee yeroo White House ba'u sanadoota iccitii biyyaalessaa manatti fudhatee galuun biiroon haqaa US sanadoota kanneen akka hin qoranneef danqaa uumeera jedhamuun kan himanni Trump irratti baname. Kanaan alattis Joorjiyaatti yakki himannaa irratti banamee ture. Trump isteeta Joorjiyaa keessatti bu'aa filannoo bara 2020 akka jijjiiramuuf yaalii godheera jechuun himannaan yakkaa irratti banamee ture. Abbaa alangaa bulchiinsa sanaa kan ta'an Faamii Wiils walitti dhufeenya abbaa alangaa dhimmicha akka ilaaluuf isheen qacarte wajjin qabdu irraa kan ka'e akka isheen kaattu gochuuf yaalii godhame dabalate rakkoon garagaraa himannicha mudatamaa ture. Faamiin hedduun irratti ka'us yaaliin ajjechaa hedduu irratti raawwatamus naannaheetiin pirezidaantii Ameerikaa ta'uun har'a muudamee jira. Kaayyoon keenya Ameerikaa baraaruudha jechuunis pirezidaantiin kun kan dubbatan.